addunyaa si jibbe Oromoo si jibbe Kaba kibali kaba sitti tuume jibbe Ani maalan si godha waaqaaf lamatu si jibbe Caqasoota keenya sagantaa kiyyaa eegaluun duratti beeksisa waamicha korrii waraana bilisummaa Oromoodhaa damee Ingiliis bakka ajajaa waraana bilisummaa Oromoo itti aanaan Jaal Gammachuu Abooyyee jiranii fi bakka akkasumas ammoo Jaal Ashaa Goobanaatii fi Yuubni ajajaa gorsa waraana bilisummaa Oromoo fi qondaaltonni hedduun Jaal Najaat Hamzaa dabalatee jirutti hawaasa Oromoo wajjin dhimma waraana bilisummaa Oromoo dhimma waaloo Oromiyaaf haala qabatamaa qabsoo keenyaa irratti marii gaggeessuuf jiran beeksisa kana dhageenye egaa marii hayyootaa fi qondaaltota jaarmiyaa kanatti dabarra isiniin jedha an qopheessaan daandii bilisummaati. Artootaaf jaalattooti ABO WBO kanneen hangammaa dinagdeen akkasumas beekumsaan waraan keessan utubaa turtaniif jirtan baga gammaddan baga gammadne koreen utubaa WBO damee British Columbia haala yeroo ammaa waraana bilisummaa Oromoo fi ummatni bal'oon Oromoo Oromiyaa keessa jirurraan mari'achuuf qophii barbaachisu hundi xumuree jira. itti aanaan ajajaa olaanaa ABO WBO Jaal Gammachuu Abooyyee fi gorsa ajajaa olaanaa ABO WBO Jaal Jireenya Guddataa suumiidhaan dhaamsa ummataaf ni dabarsu. geggeessitootaaf bakka buutota ABO WBO Haak Jaal Najaat Hamzaatiif Jeneraal Ashaa Goobanaa qaamaan ni argamu. Hawaasni Oromoo British Columbia fi naannoo ishii jiraattan hundi walga'ii marii hanaarraa nafinaan affeerra heen kabajaat haala yeroo ammaa waraanni bilisummaa Oromoo keessa jiru ilaalchisee ibsa bal'aa kennuudhaaf marii bu'a qabeessa uummat kee waliin taasisu gara keenyaan ammas qophii xumurree jirra. keessummooti dubbiimtuuf qunnamtii hawaasaa ABO WBO Jaal Najaat Hamzaa Jeneraal Ashaa Goobanaa gorsa ajajaa olaanaa ABO WBO Jaal Jireenya Guddataa itti aanaa ajajaa olaanaa ABO WBO Jaal Gammachuu Abooyyee fi koree hojii raawwachiistuu utubaa ABO WBO irraa marii heenirraan nu waliin in hirmaatu. kanaafuu dhimmi waraana bilisummaa Oromoo kafana argattu namni keenya kafana dhabe biyyootti deebisuun illee ni dhibe sababni isaa'u tokkodha yalaallattuu jiraani hayillattuu aggaataan sa'aan lafaa'eera isaani saba keenya irratti irra caalaa godaannisa gadhee kan raawwate isa kana seenaaf isaaniif lafaaf biyyaaf dhiisna dhalootaaf dhiisna kanaaf dubbisee siisuu danda'u. Caallee bal'isni fufuu qaba keessattuu yeroo kana yeroodhuma hundi keenya argaa jirru waan ta'eef fedhii keenya kam keessaayyuu baanee itti daballee waraana keenya bukkee haa dhaabnu dabalataanis immoo sagalee haa taanuun isiniin jedha keessaaf alaan iyyuuti. Karam kaanin asin mootummaan kun kufiitirra gaafa ga'e olii gatu weeraraadhaan uummata kana ciree balleessa jira. Kanaaf Oromoon haala tokkoon kee yoo jabaateen alatti Oromoo yoon abbaa biyyaateen alatti kabajaan Oromoof abadan hin jiru jechuudha. Tufala jedha. Waraana bilisummaa Oromootiin alatti sagalee uummata kanaa rakkoo Oromiyaa keessatti xaaxaa deemaa jirtu kana addunyaan quban qabdu. Kanaaf duulli tiwutaraa tokko qophaa'ee jira. Gahee mataa kennaa ba'uuf anis Oromoo anis WBOdha jettee egaa uummata kana maal haa goonu fala uummata kana akkamitti haa iyyannu uummata kana bira Oromoon akkamitti dhaabachuu qaba kan jedhu irratti yaada nuu kennitan jechuu barbaadeeti. Shufanii jiru. Akkuma Haacaaluu Hundeessaa jedhe nafxanyaan haqas borus diina keenyaa jedhe. Nafxanyaa sana ofirraa buqqisuuf immoo tokkummaa keenya jabeeffachuun dirqama keenyaa jedhe. Dhugaadha tokkummaa jabeeffachuu qabna. Diina nurratti ka'e kana nuti Oromoon bakka jirru dammaqnee diina sana ofirraa buqqisuun dirqama keenya. Kana toomii amma wal odeeffachuurraa wal dhagaa'u irratti shirkan dammaqiisan fira laaluu irratti warri Oromoof qabsaa'u keessaaf alaa hayyuu Oromootiif qaqawwee halolu shira uummata irratti dalagamuu jiru kana bakki jiru waliif birmate miidiyaa irratti dabarse watti gadhuufee wal mari'ate wal dhageessisee wal dammassee uummata kana hidhachiisuu barbaachisaa jedha eegii sabaaf qabsoofte. Wallaggaa rakkoo Oromooti. Uummata Wallaggaatii midiinni kan xiyyeeffate Oromoo lafarraa duguuguuf ajandaa isaa jijjiirachuuf humna mootummaa keessaa masara mootummaa keessaa wal quunnamanii humnoota sallameen kominikeet gochuun dura jalqaba maali? Oromoo balleessuudha.
jaran isinitti haa dhagamtu akka salphaatti ilaalina wantoota isin gaafannu kana akka salphaatti ilaalin dhuguma Oromoo taanaan dhuguma an Oromoodha jettee asitti qabsooyta taanaan saba kanaaf sagalee ta'uun dirqama jaalannis jibbinis sagalee ta'uu callaa don taane ummati Oromoo bakka jiru kalaaf keessa waliif iyyatee waliif birmate shirda baaftu buuko dalagame karaan taane Oromoo rabbar baran rawatu jirkana dammaqiisan waloon ka'ee wal birta qabbatee waliif birmate waraana ifii jaalate humni ifii jabeeffate mootummaa kan ifirra fonqolchee uummanni Oromoo namni hagaraa namni jaatam nama raaduma jechuun kuttaatti na kuttaara dhugaa rabbi bakka tokkotti nama raaduma jechuun fakkeenyaaf sabalamni Tigraay agarta namni tokko yoo irraa gubate akka maal akka isaan ta'an namni tokko yoo irraa maal akka isaan ta'an torbe tokko bakka isaan iyyan amma dura uummanni Amaaraa jechuudha gizee uummanni Amaaraa Wallagga keessatti jiraatu isaan akkatti isaan iyyanii mootaraa keessatti himmaan buusin godhan nuti hoo maali kennoo ajoonni kennoo warra nuti hayyoota qabna jennuunoo qaamee hayyoota haa deemnu warroota nuti sabbootota jennee warroota alaabaa uffatanii deeman alaabaa Oromootaan faayanii sabboona nuti jiran har'a eedeessa jira. Ajandaa haa qabaannu ajandaa yaabdannu gurubbii adda addaa keessa jirtan wanta kana fageenyaan irratti dubbadhaa. Waraana bichaa achi darbitanii jajjaan achi darbitanii gaafa jajjaa wal ga'uu bichaa osoo hin ta'in wanta kana rakkoon kun eessa jira rakkoo kana akkamiin furuu dandeenya jennee ta'in gadi qabnee yeroo hunda rakkoo uummata Oromoo kana osoo dubbanne inni arra nurratti hin garmaamu jechuudha keenya akkuma kanatti cimsinee itti haa fufuunu warroota illee Oromummaa isaanii hin hubanne bakkee biraatti yeroo isaanii gubaa jiran gara kana finnee haa barsiifnuun isin hin jedha asumaan immoo jaarmiyaa kana irratti nu affeeruu keessaniif galatoomaa galanni keessan bilisummaa walabummaa Oromoo Oromiyaa nuufaa ta'uuf walargaan immoo handhuura Oromiyaa Finfinnee nuufaa ta'uuf jabaadhaan ittiin jedha jaallannoo bakkuma jirtanitti dhimma Oromiyaa fi Oromoo irratti hojjechuudhaaf karaa kamiyyuu taanaan daandiin banaadha qophiidha waliin jirra jabaadhaan jedha mootii. Uummanni keenya Wallagga qofaa miti garuma jiruuti yoo uummanni Oromoo garbummaa guddaa jala jira garbummaa irratti garbummaan hin jedhamne itti dabalaa jiru dhiiga dhangalaasaa jiru kanammoo dirqama diinagdee qofaa kan keenya diinagdeetti jiru qofti homaa bu'aa buusaas hin jiru hundumtuu irraatti deebisuudhaaf jetti haa yaadatanii waraana marraa duraa sanatti bu'uuranii jaarsaa fi jaartii ilmaan meeqa ilmaan nama lubbuu ilmaan meeqaa achitti fichisiisan sanii gara ilmaan Oromoo keessaa yoomiyyuu hin badu jechuudha. Har'a san guuranii fixanii marraa lammaffaa dhibe haala aangoo sana ittiin dheeraffachaatii fi uummata kana dararaa ammallee gadi baaftanii yoo ijoollee fiduu battan isinuma fuunaa manguddollee guuraa jiranii jechuudha. Eessa mukaa cirxatuun baratee waraan bilisummaa Oromoo akka uummattiitti balaaleffachuu fi yookaan akka inni uummataan jibbamtolchuu fi balaaleffachiisuuf uummata obbaasuun waan dalaganii waan qara barate. Agarru gurubbii hedduu keessa ni jirra. Gurubbii hedduullee akkamiin akka keessa jiran ni beekna. Garuu waraana bilisummaa Oromoo gargaaruu bichaadha. Ji'a yookaan immoo saamintiidhanii kan dubbatanii. Wanti dubbatan sun immoo garuma san keessatti yookaan gurubbuma san keessatti dubbatanii tooyin irraa ba'u. Gara qilleensa sabaatiin jiraanillee hin gaanii warroota gurra duudaa kaan osuma gurraa dhaga'ullee irra kan darbutu jira jechuudhaan Oromoodha jedhee kanaaf darbuun hafu tokkummaa keenya haa cimsannu warroonni gurubbii adda addaa hojjetan waraana bilisummaa Oromoo buusuu bichaa osoo hin ta'in rakkoo uummata Oromoo kana guyyaa guyyaarran irratti jabaatanii guyyaa guyyaarran irratti mari'attanii sagalee walii tokkummaa keenya akkuma kanatti cimsinee itti haa fufuunu warroota illee Oromummaa isaanii hin hubanne bakkee biraatti yeroo isaanii gubaa jiran gara kana finnee haa barsiifnuun isin jedha asumaan immoo jaarmiyaa kana irratti nu affeeruu keessaniif galatoomaa galanni keessan bilisummaa walabummaa Oromoo Oromiyaa nuufaa ta'uuf walargaan immoo handhuura Oromiyaa Finfinnee nuufaa ta'uuf jabaadhaan isin jedha jaallannoo bakkuma jirtanitti. Oromoo akkana boosaa jirulleen sababa mootummaa kana jalatti tokkoon isaanitti uummata kana fichisiisaa jiranii diinonni Oromoo fakkaateetiin numa fakkaateetiin nurratti caasame gacaafatee uummata kana hiraarsaa jira jechuudha. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo kanallee fakkeeffatee nageenyi haa dhufu uummatni keessan ganaa nagayaan jiraata jechuudhaan uummata kanallee meeshaa inni qabu irraa guuranii kanallee gachiranii jechuudha.
rakkoo maalirraa kan ka'e rakkoo abiyyi deeggaraa biyyi fide abiyyi jira daaraa jimboo jira akkamitti akkana hojjetan utummanni itti garaa waan jedhamurra ijoollee itti garaa karaa deemu jallattee uummata Oromoo albeedha yoo xiqqaate karaa nama 17 tokko kan lubbuudhaan darbe jechuudha nama 17 jedhanii nama hospitaala waan keeriitiif keerrichaa Oromiyaa guutuutti jaalala isaa bilischa jaalala isaa bilischa. Nama waan biyya keessatti hojjetamaa jiru tokkuma taane tokkummaa keenyaanii wallaggaatuun jedhiin haabsiituun jedhiin baddaaf tokkummaadhumaan kaane haa falmannu uummanni keenya dhumataa jira akkasiin jennaa jajjabaannee gara hundaaniyyuu falmachuu qabnaa haasiniin jennaa jajjabaadhaa. Sagalee ta'uu callaa doon taane uummati Oromoo bakka jiru kalaaf keessa waliif iyyatee waliif birmate. Shirda baksu buufa dalagamee karaan taane Oromoo rabbar baraan raawwatu jira kana dammaqiisan. Waloon ka'ee wal bira dhaabbatee waliif birmate waraana ifii jaalatee humni fi jabeeffate mootummaa kan ifirra fonqolchee shir abbarree mootummaa sosora kan diigu malee wanti bira dhibiin furmaataan jirtu haa nu furmaatachuu dandeenyu. Egaa caqastoota keenya kallattiidhaan nu hordofaa jirtan mandhee utubaa qabsoo yookiin jaarmiyaa utubaa qabsoo kan waraana bilisummaa Oromoo deeggaru akkasumas jaarmiyaa mandhee injifannoo waraana bilisummaa Oromoo waboo tumsuudhaan beekamu jaarmiyaa gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo wajjin ta'uudhaan duguuggaa uummata Wallaggaa adda duree dhaan fulleeffatee. Baay'ee galatoomfadhaa. Egaa wanni nuti godhuu qabnu asirratti dandaanis osoo waliin qoonne amantiinis osoo waliin qoonne tokko taanee harka wal qabanne. Oromoon hayyuun goonni Arsii keessatti irraa kufee Wallagga hin dubbanneef Shawaan hin dubbanneef Sigale yookiin ammoo Oromoo Wallagga keessatti uummanni duguugamee Arsiin hin dubbanneef Harargeen hin dubbanneef ina jee hiika akkamii si biratti qabu kun golee kam qabu meeshaan siyaasaaf tooftaa injifannoo saba keenyatti cabsan keessaa tokko lama jenneetiin qabna maarree maddoowwan utubaa qabsoo yooyyaa babaaroo isiniin jenneetii jirra kan mari'achaa jirru rakkoo uummata keenya irratti cal'isuudhaan egaa mandheewwan qabsoo bilisummaa Oromoo kan diinagdee qofa kennuun murteessaa miti jenneetu waan amannuuf tokko dhaloota barsiisuu kalammataa waan konyaa sikkoo mandoo yookiin Arsii keessatti ta'e mandheewwan hundi miseensa achi keessaa qabu waan konyaa Macca Wallagga Ilubbaa Boriif Jimmas ta'e giddu galeessa Oromiyaatis ta'e kutaa 11 keessatti ta'e odeeffannaa diinota lapheen diinota keenyaa maal dhahata kanaafoo furmaata jalqabaa hiikoo jalqabaa gochuun osoo hundi keenya odeeffannaa wal jijjiirree dursinee saaxillee rakkoon kun hin ta'u arrab kanaa ta'aa jiru waa'ee horroo guduruu irratti taatee ta'aa jiru kunis hagayya 28 komandar qajeelaa Mardaasaa ajajaan komishinii poolisii Oromiyaa odeeffannaa galgala kana arganne jechuudha ajajaa humna addaa poolisii Oromiyaa saffisaan akka bayan godhe saniin booda galgala sa'aatii 4tti maqaa waraana bilisummaa Oromootiin akkuma hangaasaffaa jedhan tikikkilanyaa shaneennaa yeshi mallis abdiisaa shanee jedhu egaa shanee maqaa jedhaniin moggaafataniiti humni maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf maqaa shimallis abdiisaa faan gurmaayan uummatarraa dhufaniiti meeshaa qabaniif waa hunda godhanii kanaan booda isin walaboomtaniirtu jechuun uummata keenya haara galfii dhabe meeshaa irraa guuran saniin booda sa'aatii 11 naannawa ta'utti iddoo sana gadhiisanii uummata hirribatti dhiisanii deemanii jechuudha. Sanaan booda magaalaa Haroo jedhamtu naannawa sanirraa humni 300 ta'u namoota 68 daa'ima waggaa 4 dabalatee rashane. Isaan kanneen keessaa kan akka Geetaachoo Dhugumaa, Tasfaayee ilma isaanii Geetaachoo Dhugumaa, Misgaanuu Nugusaa akkasumas Gaawushuu Tarrafaa Tasfa meeqa isinii dha'uu danda'a tokkoon isaanii nama 68 galmee argannee jirraa jechuudha. Namoota 42 butanii deeman. Waan kanaaf jecha duula tiwutaraa tokko banneeti jirra. Qabsoon Oromiyaa keessatti deemaa jiru, roorroon Oromoo keessatti deemaa jiru. Addunyaa biratti addunyaatu jibbee Oromoo shororkeessaa godhee dhageeffatamuu dhabe moo rakkoon kan jiru eessa kan jedhu diinota Oromoo tokko lama sadii jennee gargar baasuun dirqama waan taateef osoo nuti har'a saba kanarraa dubbanne sagalee saba kanaa taane dhuguma diinonni keenya nutti mandheeffatanii gargar nu facaasu. Kanaaf maal haa goonu qophii maal mallisaa kanarratti yoo yaasiniin jedheetiin jira jechuu barbaadu.
qaamee hayyoota haa deemnu warroota nuti sabbootota jennee warroota alaabaa uffatanii deeman alaabaa Oromoo ta'an faayanii sabboona dhufee jiran har'a eessa jiran har'a gabba'uudha qaban har'a sagalee ta'uudha qaban uummata Oromoo Wallaggaati warri Wallaggaa durirraa kaasee sirna nama nyaataa duraatirraa kaasee hamma har'aatti qabii amalitti uummata gaddeetiin sirna dhiittaa kanaan bulaa jiru jechuudha. Duraatillee humnaa waraanaatiin bulaa turan har'allee irraan kaane wanni sun hedduma jirtee jechuudha. Miidhaa Wallaggaa miidhaa Oromoo hundaa haa taatu gara hundaayyuu Oromoon duula isa barbaachisuuf duula gara isatti mijateen akka gaggeessuu kabajaa fi jaalalaan uummata Oromoo guutuu dhaamuu barbaada. Gara hundaan gara tiiktookitiin gama waasaapitiin gama miseengaraatiin akkasumas gama tiwiitaraatiin gara hundaaniyyuu akkuma miti jedha kanaan warroonni itti cimaa jirtan warroonni irratti dalagaa jirtan qabeenya keessan jaalalaa fi wanni isin dalagaa jirtan waan guddaadha baay'ee galatoomaa gara qabsoon Oromoo isin dalagaa tokkotu jira warra barbaadudha. Gama biraatiin sooshaal miidiyaa gubbatti qabsoo Oromoodha irratti duula gaggeeffamaa jiruuf duguuggaa uummata Wallaggas giddu galees kaaba Oromiyaatiif Arsiis ta'ee Harargee kutaa 11 Gujiif Boorana keessatti gaggeeffamaa jiru kana siigalee addunyaan quban qabdu. Sabni miliyoona 3 sagalee akkamitti argate Jaal Muktaar tokko? Sabni miliyoona 3 sagalee akkamitti argate addunyaan dhageetti? Sabni miliyoona 60 ammoo akkamitti dhabe? Tokkummaa jenna waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuu jenna kanaan alatti hojiiwwan siyaasaa osoo hojjetin fakkeenya masarii mootummaa Abiyyi gadhiisee deeme osoo jedhanii mee akkamitti dhayitee qabatta mee kana maal jettame hiikoo kana kenninee jirra diinonni keenya eenyu ka jedhu siigalee Bahar Daaritti quba qabu miti diinota keenya tokko lama sadii gama siyaasaatiin gama aramaa qabsootiin gama ilaalcha Oromoo facaasuutiin isaan kana mee akkamitti ilaalta daa'imnu kan nu kuffise yoom takkaa diinni alaa nu kuffisee beeka ifi wal kuffifne arra ammoo yeroo ija bananne kanatti akkam godhuu qabnaa wal qabanneetiin wal kakkaasuu qabnaa tokkummaadhaan diina irraa kuffisuu qabna jedheetiin abdii guddaa qabna akkasuma manteewwan adda addaa kan jalatti argamtan wannan mallaqaa miti wannan tokkummaadha bakka jirtanii sagalee walii taanetiin haa iyyinu haa nama kennaa kan ukkaamsaniitiin fuudhaniitiin dhabamsiisan kanaaf haa iyyinu hedduu namaa yoo gadi qabnee ilaalle wallahi osoo lolli kun hin eegalamin durattuu waggaa waggaan haroota kennaaf beekumsa warroota qabuuf hunda waggaa waggaan tokko tokkoon keessaa liqimsaa jira diinni argutti jirra kanaaf ammoo osoo yeroo kana callisuu dhibaannetiin sagalee walii taanee jine har'a diinni nu nyaatu jedheetiin yaada jechuudha kanaaf ammoo waan akkanaatirraa akka wala bataanu nama kenna bira dhaabbanneetiin sagalee haa taanuu fi jechaatiin akkasuma ammoo walaa qabannu walaa jajjabeeffannu irree tokko haa taanu walaa kaafnu isin haa jedhan kanaaf ammoo yoo nu tokko taaneetiin wal qabanneetiin har'a lafaa wal kaafne diinni doomillee taanaan nun argatu jedheetiin yaada jechuudha kanaaf ammoo tokkummaan jabeenyaa hoynaa kanaaf ammoo diinni fedhe nun argatu waan akkasiitti kanaaf waan maayikii naa kennitaniif galatoomaa isiniin jedha. Shoorri koo maali? Maaltu narraa eegama? Diinagdeen alatti gama siyaasaatiin qe'ee koo keessa maaltu oole? Maaltu raawwatame? Dabballoonni maal yaadu? Isa kanoo bilcheessee hawaasa kiyya wajjin bifa iccitaawaa ta'een akkamitti fashaleessuu danda'a kan jedhu hojmane isinii haa ta'u. Rabbiin dhugaa wareegamtoota uummata keenyaa haa baasu. Diinonni keenya eenyu? Diinonni keenya kan halaalaati moo kan keessaati? Gama siyaasaatiin aramaa qabsoo akkamitti buqqisuu dandeenyadha? Yeroo duraa uummata Oromoo wanni irraa hir'uudha. Buusuun sin dhibini eenyu qopheeffattee bakka buufatee uummanni Oromoo waa jijjiiruun dura eenyu jijjiirama isa kan jijjiiru kan uummata Oromoo kana jijjiiruu danda'u eenyu bakka buufatee kan yeroo waa diibuu deemu amma waa jaaruu deemu eenyu qopheeffatee inni hawaasni keenyaa fi hoggantoonni keenya laaluun bakka kana murteessa. Nuti akkuma kaleessa bannetti akkuma kaleessa irraa himaa turretti dhukkubni keenya amma wallaansi keenya hayyoota keenya wallaanamnaan nutis ni wallaanam. Dhukkubni keenya hoggantoota jidduu jira malee hawaasaa fi garee jidduu jiru. Garuu immoo dhaloonni gubee rakkoo uummata keenya mudate kana hoggantoota irraa kaase uummata Oromoo tokko uummanni kun hin fedhu. Uummata Oromooti wal lolu, uummata Oromoo paartii wal qooddisu, uummata Oromootiin cabsuun kun hanga nu keessaa badu takka lolaa fi kanaan hime wal fedne yoo lolaan ta'e. Gara siyaasaa uummata kanaa olii hubannoo kan nuu keessatti bashaasha taate nama arjaa ta'u jechuudha. Haa kan nuun beeknellee kan ta'eef akka waa kan nu barsiisuu keessatti obsitee fi
nama taphachiiftee hojiidhaan biyyoota keessatti caalmayaan ati saba Oromooti ilma Oromootitti Oromummaa keetiin dhaadhettee biyyoota keessatti eenyummaa keetiin goote garuu gaafa namaaf gajjatte qalbii teetiif gajjatte biyyallee bilisoomsuu hin dandeessu namallee bakka bu'uu hin dandeessu saballee bakka bu'uu hin dandeessu deebifa taatee jechuudha. Ayileen akka odeeffannaa achirraa fudhadhetti bira jiraadhateef miti. Tigireedhanii abiyyi dhukkee sanarraa kaa'ee maal waan jedhanii tokko akka qoosetti uummata Tigraayin walitti daddarbatu barbaadan ijoollee Tigraay gara Basaasotiin gara Saudi Arabiyaa qaxxaamuruudhaaf deemtu jechuudha. Haala sanirraa kan ka'e walii lolli dhoo'ee ficcilli ka'e. Egaa ficcilli ka'e Tigraay irrallee namni tokko tokko haa miidhamu malee garuu irra guddaan Oromoon harka qullaa yaadee Oromoon turi durumarraayyuu beektaa dhuma nagaa jettu nagaa dhabu jirti. Summiin gubbarraa itti afuufamtee gammaatti hin dheebine akka jiraatti wal geesse. Haala saniin kaka'ee uummanni Oromoo qopheessuudhaaf burraa uummanni Oromoo bakka hundatti akkamatti akka loonii yaa'uu isaatirraa Tigree yoo xiqqaate nama tokko wareedee nama 17 madoo hospitaala magaalaa Basaasoo jira Puntlaandii keessa jechuudha. Har'aan tana kan hospitaala duudanii jechuudha. Namoonni achirraa waan hojjetan warratti finidhaalee bidhaan tajaajiluuraa ture jechuudha har'a tana. Facebook jala seenanii namni hundinuu akka kijjiban taane fayyadamuu danda'a jechuudha. Warroota achirraa yeroo nu kennanii. Kanaafi rakkoon Oromoodhaa as keessa qofa odoo hin taane Oromiyaa keessa qofa odoo hin taane biyya hundatti Oromoo rakkoon gara hundaa mudatu jira. Kan uummanni Oromoo qofa qabaatu qaba. Warroota immoo uummata Oromoo walitti qabanii biyyarraa bulchaajessanii Saudi Arabiyaa deemta jedhanii dallaalonni maqaa qonnaatiin yoo xiqqaate qarshii 10,000 20,000 qarshii 8,000 kafalatanii har'a uummata Oromoo xiqqaa guddaa odoo jenne miskiina jenne cafaqanii yoo xiqqaate kara qabrii 20 yoo itu bakka sharaa isaa waxxaranii uummata Oromootti saamu jedhan kara qabrii 20 yoo itu jiraachuu amma kana kan uummata Oromoo achitti dhaadhaa fi waan gargaraatiin dhukkubbii adda addaatiin miidhamanii awwaalaman bakka dallaala kanitti lasaanotu bakka jedhamutti har'aan tana yoo xiqqaate kara nama 20 olii jechuu qabriin namoota achi jiran namoota achi jiru nama awwal beeku nama hariiroo guddaa waliin qabu achi jiru jiraachuu kama jira dhugaadha. Akkasuma namni wanni quba walitti qabeetiin har'a diinaaf bakka kenne nama biraatiin miti nuumatti quba walitti qaba. Beekaa ni qabna har'allee borullee ni jedhe. Hin qabna beekaa kenna kana namni ammoo qubatti qabee achi baasaa geessan dhabanii wanni isa qabanii qabamsiisan ammoo inni sun waan beekaa ta'eef hin dhabame dhugaatitti hima. Kanaaf maal nu barbaachisaa tokkummaa nu barbaachisaa ammas ummata kennaaf sagalee ta'uu nu barbaachisa. Kan bakka fedhe jiraates rakkoon biyya keessa jiru herreegan qabu. Ammas ammallee akka dhaamsa kiyyaatitti wannan sitti ibsachuu barbaade yeroo waraanni woboo jechuudha bakka takka fudhateetiin bakka takkitti dhuunfate sanitti ammoo maaliif bakka takkitti dhuunfate san dhaabbateetiin biyya ammallee katti aanu fudhachuudhaaf maa hin deemne jechuu barbaadan bakka san rukutee eegarraa bahee lafa san fudhatee irraa bahee ammoo maa if duuba deebi'aa rakkoon inni if duuba deebi'u kun maali jechuu barbaadeera. Yeroo sanitti ammoo yeroo dhufu ammoo jechuudha waraanni diinaa yeroo dhufu kan lafxanyaatti yookiin ammoo piippii yookiin ammoo abiyoo kaasa'ee yeroo dhufutti maal godha osoo waraana jaanna garratti biyya fixa jechuudha. Uummata keenya nu jalaa fixuu jira. Haawwotii abbootii nu jalaa fixaa jira. Maali rakkoon kun jechuun si barbaadeera. Kanaaf ammoo dhaamsi kee tokko kanaa kanaaf. Egaa maatii hedduun miidhame abbaa koo miidhame waan ta'eef abbaa koo nama waggaa fiigee danda'ee deemuu hin dandeenye jaarsa maratti galee nama maanguddoo nama waggaa 8 kan miidhame obbo Moosisaa Jammaa jedhamti. Albeedhaan kan isheen nama baay'ee fakkeenyaaf maanguddoota manaa baqachuu hin dandeenye. Obbo Boggaalee dhufanii kan jedhaman faati kan ta'e. Galaafatan obbo Tejjaalaa obbo Baqqalaa Gammachuu obbo Getaachoo Dhugumaa dubbisasiisu tollee tarreessee sareen lafa yaaddees hin deebitu warri beekaa jeeftee lamuun hin argitu alaabaa keenya banni kayikaana alaabaa keenya banni hayyoota beekamaa nu keessaa fuudhanii irbaata rasaasaa nu jalaa godhanii alaabaa keenya banni kayikaana alaabaa keenya banni afaan keenya beekaanu waliin jiraata garaasa. Galatooma diinni Oromoodhaa kanuma har'aan tanaa akkuma isin kaaftanii jaalala keenya taas kana Oromoon walirratti ilaalaa jira ammallee ajjeechaa fi hiriirsaa kana hunda
kanneen ammaan tana Oromoo akkana goosaa jirulleeni ababa mootummaa kana jalatti tokkoon isaanitti uummata kana fichisiisaa jiranii diinonni Oromoo fakkaateetiin nurratti caasame qacaafatee uummata kana hiraarsaa jira jechuun maqaa waraana adda bilisummaa Oromoo kanallee fakkeeffatee nageenyi haa dhufu uummanni keessan ganaa nagayaan jiraata jechuudhaan uummata kanallee meeshaa inni qabu irraa guuranii kanallee gachiranii jechuudha. Sababbiin kanallee Oromoonis dagachumaaf hin qabu qawweedhaa miti wanta fedhettillee yoo amanete fedhu bilisoomuu baataa fedhu bilisoomalleedha qawweefillee hiikkachuu hin qabu jechuudha Oromoon. Abadan Oromoon yoo garillee qabeef irratti mana fi keessa qawweef kaayyatu qaba malee baasee diinaaf abadan kan nu hin qabu kanatti nyaadhamaa jira jechuudha Oromoon. Sababbii tokko jira ammas Oromoon osoo har'a isaan kun dhumanii tokkoon isaanii gadi ba'anii cuufaa isaaniitu sagalee waliif ta'an ajjeechaa kana akka irraa dhaabbatuuf illeedha. Walirratti taasisanii Oromollee walitti callifsiisii jechuudha. Tokko yoo ati amma asiin qabsoo kaa'uun asiin laafa jechuudha. Gaafa asiin qabsan kun asiin laafa qabsoodha jechuun waluma cinaa kaanii yoo dhuman yoo fidan bilisummaa walumaan fidan malee wal duubatti hafanii gaafa inni kun dhumate tattaanii walirratti eeguu inuma hin qabdu jechuudha Oromoon. Al tokko kaate sagalee yoo walii taate uummata kana gabrummaa kana jalallee akkaataatti wal baasuu dandeessu jechuudha karaan kun. Uummata Oromoo kan dhumachaa jiru kana miidiyaas ta'ii haala kamiyyuu bira dhaabbattee uummata kana rakkoo isaanii irraa fudhachuu sirra barbaachisaa jechuudha. Gama waraana adda bilisummaa Oromoo waraanni gahee mataa isaa ba'aa jira jechuudha. Gahee mataa achi buuteen dhabamee jira. Sagalee uummata keenyaa haa taanu. Anis Oromoodha. Anis waboodha. Dhumaatiin uummata Oromoo Wallaggaa dhumaatii dugugamuu fi hundeen baduu qabsoo bilisummaa Oromooti. Gandummaa toora ilaalcha finxaalummaa keessaa baaneetiin Oromummaa keenyaaf injifannoo hojii waraanni kennu hojjennu yaa gabbisnu jedha. Egaa ammoo wanti dalaguu jira. Maqaa ilma abbaa gadaa kana nu balleessu jira. Oromoon akka maqaa hanifirra laaltee tokkummaan kaatee waan kana waraana isii bira dhaabbattee humni isii jabeeffattee waraana isii jarrattee waloon kaatee dhufte mootummaa hanifirraa buqqiftu hojjaa mootummaan kun buqqa'e. Mee jaala kiyya jaalataa koqaalii jaalataa sitti deebuuf dirqamee jira. Odeeffannaan hawaasaa qaamota kana saaxiluun tokko murteessaadha. Gama lammataatiin addunyaan bara qaroomte keessa jirti. Egaa dhalattoota naannoo sanaa naannoo Wallaggaa wajjin duula tokko qopheessinee jira jaalgadaa bilisummaa fa'aa dabalatee jechuudha. Ifa sabboontota hedduu konyaalee Oromiyaa keessaaf illeet wanni kun waan saba keenyaati waan ta'eef gochi kuni gocha oppiidiyoon qindeeffamu ta'uu hawaasni keenya hammam quba qabaa tokko kalammataati. Har'a tiwutara jechuun meeshaa injifannoo guddaadha. Ifaami jechi kiyya warri saba kana bakka buune jedhan warri saba kanaaf qabsoofne jedhan qabsoon gama qawwee akkuma jiru ta'ee uummata sana sirritti hidhachiisuun murteessaadha jaala kiyya waliin sobnu. Hidhachiisuun aangessuun ifaamiti jechi kiyya murteessaadha. Uummanni Oromoo bahaa dhihatti waan qe'ee isaatti ta'uu irratti wal odeeffachuu irratti maal ta'uu qaba kan jedhutti naa dabalii fi galatoomi. Akkasii galatoomi amma wal odeeffachuu irraa wal dhagaa'u irratti shirkan dammaqiisan ofirra ilaaluu irratti warri Oromoof qabsaa'u keessaaf alaa hayyuu Oromootiif qawwee halolu shira uummata irratti dalagamuu jiru kana bakki jiru waliif birmate miidiyaa irratti dabarse watti gad dhufee wal mari'ate wal dhageessisee wal dammassee uummata kana hidhachiisuu barbaachisaa jedha eegii sabaaf qabsoofte. Duuba deebuuniti irkifachuuniti. Akka qofa bilisummaadha kan barbaannu. Ishiin sun immootu yoo tokkummaa qabaanne warroonni wallaayinii irratti fayyadamsan wanta kanarratti siyaasaan gadhii xalaatoi arra dubbanne jechuu osoo hin ta'in rakkoo uummata Oromoo kana fageenyaan bal'isnee irratti siyaasiidhaan irratti dubbachuu qabnaa jedha. Kanaafuu warroonni qilleessa kanarratti fayyadamtan rakkoo uummata Oromoo kana dubbanne jechuu osoo hin ta'in siyaasitti fudhannee yeroo hunda ajandaa haa qabaannu ajandaa yaa godhannu
gurubbii adda addaa keessa jirtan wanta kana fageenyaan irratti dubbadhaa. Waraana bichaa achi darbitanii ji'aan achi darbitanii gaafa ji'a wal ga'u bichaa osoo hin ta'in wanta kana rakkoon kun eessa jira? Rakkoo kana akkamiin furuu dandeenya jennee to'in gadi qabnee yeroo hunda rakkoo uummata Oromoo kana osoo dubbanne diinni arra nurratti hin garmaamu jechuudha. Kanaaf tokkummaa keenya cabsannutti hin jedhan galatooma. Waggaa kuma tokkoof Oromoo cabsuu barbaadu inni afaan isaatiin barbaade gajjeelee bahee kan ammoo kasaaxilee kontaala guddaa isaa waliin hojjetaa ture takkaayyuu mootu Dr. Milkeessaa jechuudha miidhagaati. Kan kan hime nama guddaatu himee jechuudha kijiban taane akka inni Oromoo cabsuu barbaadu yoo najaatti hin bulle jechuudhani. Akkasumas deebi'anii mootu qurxummicha balleessuudhaaf fiqaatu samma qurxummicha balleessuudhaaf galaana gochuudha jedhe. Har'a uummata Oromoo Wallaggaa irratti taateen ta'e kun yaadisanii jecha amma dura jechaa ture san raawwatuudhaaf irra jiran jechuudha. Rakkoon amma Somaaliyaa keessatti ta'e Somaalee Puntlaandii keessatti ta'e kun rakkoo achirraa madde. Rakkoon achirraa madde maali yoo jette gabrummaa biyyarraa yaaffitu uummata Oromoo bal'aa yoo xiqqaate kumaatamaan yoo xiqqaate karaa konkolaataa 8-7 seenee jechuudha Puntlaandii. Konkolaataa 7-8 yoo kanaa ol malee gadi miti yoo kijibuu baadhee namoota achi dabaltee gaafatuu dandeessa. Lakkoofsa isaanii isinii kennuu danda'a jechuudha. Warra itti fe'amoo nu jedhee raasuu dandeetta malee hangara kanaan yoo kan itti xiyyeeffatame uummanni Oromoo kan walii yaadu taate akka gaariitti raasuu dandeenya rakkoo kana rakkoo cimaadha dhugaa keetii rakkoo immoo akka raayyootti ilaalamuu miti. Maaliif yoo naan jette har'a uummanni Oromoo odoo gabrummaa keessa jiraatu baate odoo dhiitamuu baate dhugaa arbiitti Oromoon akka irraatti ni dalagate malee ni qote malee ni bocce malee callaa nyaatuu hin dandeenye akka irraatti Oromoon. Girdii nyaatu jira callaan gara biraa darbu jira. Gize kaan nafxanyaan nyaata gize kaan wayyaanee nyaataa ture waggaa 27. Kanaaf uummanni Oromoo miidhama guddaa keessa jira. Asumaan uummanni Oromoo quba qabaadha. Somaaliyaa keessatti wanni ta'u jiru Somaalilaandii keessatti hawaalaa irraa buusan Somaalee Puntlaandii keessatti humna rakkoo kan irratti baara irratti uummanni rakkoo hamaa kana irratti waliin ga'e. Rakkoo hamaa irraa kan ka'e rakkoo abiyyi deeggara abiyyi fixee abiyyi isin fixu jira daaraa isin godhu jira akkamitti isin akkana nu jettan nuti uummanni itti gara dhumne waan jedhamurraa ijoolleen Tigraay karaa deemtu dallantee uummata Oromoo albeedha yoo xiqqaate karaa nama 17 tokko kan lubbuudhaan darbe jechuudha. Nama 17 jiranii nama hospitaala basaasoo jiranii jechuudha. Kun immoo qabatama namoota achi dabaltanii gaafatu dandeessa. Isaan salammeessitu ammoo uummati sikee jiru tokko sikee taa'ee diini qara eessa dhufa diini makkan keessa baha yoo diini makkan keessa jiru ofirraan qulqulleessin ofirraan baasin kaa'aa dandeesse firaan itti sun dandeesse jechuudha. Diin ala irratti suufi diinuma keessaaf baafta. Oromoon diinuma kee jiru, kaayisisee jiru, uf keessa laattee gartee uf keessa baasuun dirqama. Yoo diini if keessa baa'ee si keessa baafte kala irratti isu dandeessa. Yoo ammoo man keessa iyyuu diini isin baasini kala isu hin dandeessu jechuudha. Guyyaan isin irra itti jiru. Akkanaan gabaabinatti. Booranticha waan siin jedha ammas waa siin jedha ulfaadhu kabajami yeroo keessa kanaaf aarsaa godhuu keetiif galanni kee walabummaa haa ta'u. Hariiroo mandhee waraana bilisummaa Oromoo deeggaranii murtee isaadha wanni jenneef oduuf odeeffannaa tooftaa diinotatti mandheeffachuu fi yaada gabbataa ta'een furmaata hiikoo qabu mooraa deeggaruun alatti gochuu keessatti hanqina qabna. Mandheewwan mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo tumsan hayyoota hedduu keessa jira. Yeroo isaan falalaatan hin agartu. Yeroo isaan ol bahanii wacan malee. Ifa kan Wallaggaa nama kootu du'ee maaliif inni kun naan birmannee jedha. Karaa bocee kootu Oromoo namni du'e kun nama keeti jechuu irratti hin jiru. Hoggansi mooraa waan silaa barbaachisu dalageet hojiidhaan garsiisaa jira. Nuti hoo ideoloojii kana gabbisuu akkamitti dandeenyaa? Kun hundi diinatti quba qabuu qofa osoo hin taane hojii kenna waraana bilisummaa Oromoo qofatti gatuu osoo hin taane tokko warra Mallas Zeenaawii alatti ergee akka Oromoon hin bilisoomneef sooshaal miidiyaa biizii godhan warra deebi'ee Oromoo gandaan qoqqooduuf amantiin qoqqoodanii boqonnaa qabsoo fudhachuudhaan nurratti hojjechuu barbaadan waan ta'eef gaaffiin keenya kan itti fufaatii jiru mandheen injifannoo waraana bilisummaa Oromoo jalattis koottaatii ijaaramaa jaarmiyaalee waraana bilisummaa Oromoo tumsan jaarmiyaa keenya gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo mandheewwan walii galaa hunda keessatti qixa sirriin ijaaramaa dammaqaa aadaan kun isin baratu jenna diinonni Oromoo eenyufaa kan jedhu. Tokkummaan akka dhaabbattan shiftaa ammoo uummata Oromoo Sobeetiin karaa Suudarabiyaatiin oo fedhanii uummata Oromoo qarshii 8,600 deemtan jedhanii 20,000 irraa boosu jiru. Ilmaan miskiina xiqqaa guddaa tun jenne cafaqanii sanuu dhiiga baanii funyaan irraanii
maala gidi raabusanii eegachi raabusan boodallee namoonni rakkoo kana guddaa ragaanii jechuu barbaada jaalaki rakkoon ta'e biyya keessa qofaa miti biyya ormaa keessa. Galatoomi asirratti mee keessumoonni kennallee na of kolchaadha isinitti deebi'a. Waan kana hoogganaa itti aanaa jaarmiyaa gaaddisa marii Jaal Muktaar Abdullaahii nama kana waan kanatu baasaa hin beeku dhageesseerta jaal tokkummaa falfalatu biyyaa baasaa hin beeytu kumaatamaan hargi isaa keessaa fi bikka adda addaatti tibbanuma kana je'eetiin dubbate Jaal Muktaar mee waan kanarratti ifa miti osoo dubbitan ifa goote maafiin jedhee caasaa kana saaxiluu irratti waan addaa Jaal Tokkummaa keessaan dubbannee jiranatti fakkaate waan kanaan wal qabatu galgala tokko caasaan isaa hanga magaalaa Dirree Dhawaatiin bahutti qe'ee mateen nagarta qe'ee teenna qe'ee haadhateenna achirraa caasaa qaban osoo caasaa hin qabaatini namni hamilee keessa seenee fuulduratti hin ce'u ifa miti kanaaf kan gadadoon saaxile kan achitti billaa waraane osoo hin ta'in kan qe'ee keessaa isaan burjaajeessee akkam jette isaan baaseedha tokko abbaa irreeti kan lammataa immoo abbaa irree ka caalu kanaaf diinota keessoo jedha Jaal Muktaar mee waan tanarratti. Galatooma waa'ee gartee irra taatee biyya kana keessatti nu himamtee akkuma gartee nutu gabaasa akkuma himametti himee jira obboleessa keenya galatoomu garuu immoo saaminsi bar saaminsa jaamatu nama fakkeenyaaf yeroo uummanni araba taa'ee araba keessa meeqa gurraachedha jirutti nama biyya nagee fayyaan biyya isaa taa'u fadha mootummaa adeeggaru fadhoo waan fedhe waa deeggaru akka uummata Oromooti garuu humni iddam haadha abbaa isaatirraa gisee fuudhee ifiifis biraa beelee rakkatee miidhaan irra ga'e hangam takka si miidha biyyattis kasaarsitee warra keessan kasaarsitee lubbuu teetilee kasaarsitee jechuudha karooraan dhaba sossoo'uu jaama inni kun immoo itti yaadameeti akkasii hubachuu qaba uummanni Oromoo wanni taa'uddinuu osoo gama rabbiitti nutti hin ta'in dura roorroon biyya keessa jirtuuf jeequmsinii fi eega barnoota hin qabaanne eega biyya keessatti nagaa hin arganne namoota ijoo hunda hidha jira yoo ati waa takka yaaddee waa akka dubbattan si miidhaa jira waan ta'eef kun rakkoodha ni yaasa dardara biyyaa waan qabu fudhatee jijjiiramaan fide jeeqa deemu namoonni irra qaddee deemu yeroo deemu ammoo uummanni Oromoo akkamitti sagalee walii ta'uu danda'a. Rakkoon gaa bakkuma hundattu haa jiraattu haa ta'u garuu immoo uummanni Oromoo maallaqa achiitu hasaaramee hoon irraa nyaateetuma hoon beelee as jiru sun toloo gama waraana isaa gama dhaabee isaa gama wal jabeessuu irra wal ijaaranii maallaqa fuudhuun hin jiru isaanuma kanaa mari'achiisanii qoonqootti godhanii yoonii fi hidhachiisanoo Somaalee nuuqannaa illeen dur jaarraa abbaa gidaas ture uummanni Oromoo isaan nama barsiisanii ollaan keenya Oromoo hojii akkamitti akka jiraatu Oromoon seenaa akkam akka qabu ni beeka jechuudha. Tuuba ilmaan viidiyoota deengadda seenaa isii beeknu tan yoon ifoo dhabbii keenya gudaan taate godinoota keessatti dhalatanii himan kana yoo aanaa meeqa jala gala jetteen hin beekne marti as jaatee uummata Oromootiif ajandaa yeroo taatu waan hedduu nama ajaa'ibsiisaati. Jirra jiraattan yeroo kana keessanii nageenyi rabbii haala hundumaa keessatti isiniif haa ta'u. Dhugaadha yeroo ammaa kanatti haalli Oromiyaan keessa jirtu baay'ee tokko nama yaachisa. Nama yaaddessati ammaan kanatti uummanni Wallaggaa rakkoo garraa keessa jira Wallagga qofa osoo hin ta'in uummatuma Oromoo hunda garuu immoo kan Wallaggaa kun baay'ee kan nama gaddisiisudha gochaa dhala namaa irratti raawwatama jedhamee hin yaadamne yeroo sadaffaaf irratti deebi'a sanarra darbee konneekshinii illee akkasaan sagalee argatanii uummanni biraallee gargaaruu hin dandeenye konneekshinii irratti cufanii jiru akkuma Haacaaluu Hundeessaa jedhe nafxanyaan har'as borus diina keenyaa jedhe naftanyaa sana ofirraa buqqisuuf immoo tokkummaa keenya jabeeffachuun dirqama keenyaa jedhe dhugaadha tokkummaa jabeeffachuu qabna diina nurratti ka'e kana nuti Oromoon bakka jirru dammaqnee diina sana ofirraa buqqisuun dirqama keenya dinagdee qofaan deeggaruun keenya gadii tokkollee hin qabu dinagdeen nuti har'a deeggarru uummata keenyaaf lubbuu isaa bituu hin danda'u kan nuti ittiin bituu dandeenyu yaadaa fi tokkummaadha yoo tokkummaa keenya cimsanne diina sana ofirraa buqqifna. Kanaafuu tokkummaa keenya cimsaa tokkummaa keenya jabeeffannaa diina sana ofirraa buqqisu hidhannoo sammuu fi hidhannoo tokkummaa qabaachuu qabna inni jalqaba kan isin jedhu. Wanni kun laphee irra haa buutu osoo uummanni Harargee keessatti beelawaa jiru
osoo ummanni keenya giddu galeessa Oromiyaa keessatti roobni akka malee itti bokkaan itti roobaa jiru osoo ummanni keenya akkanatti horroo guduruudha shira oppiidiyoon salphinaatuun dalagaa jirtuun kana gochaa jiru koree fandii faayinaansii jedhanii gandootatti humneessanii maallaqa guuruudhaaf har'a namichi Shimallis Abdiisaa jedhaniin waadaa seenee qajeelfama dabarsee jira jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya maal deebisaa jira kaleessa nageenyi bu'ee nuun jettanii arrammoo ijoollee kenna maallaqa kennaan tun eessaa dhuftee namoota jedhan godina Baalee irraa odeeffannoo qaba Shawaa Bahaa irraa odeeffannoo qaba hidhuu eegalanii jiranii jechuudha. Kanaaf uummanni keenya waan kanatti cichuu akkamitti qaba lola dantaa hin qabne lola ummata keenyatti wareegama gochaa jiru lola osoo uummanni keenya beelawaa jiru miliyoona dhibbootaan sigalee irraa guuranii alagaaf kennan kana akkamitti itti dammaquu qaba humni kana darbee cabsee itti dhufe immoo akkamitti gama mooraa waraana bilisummaa Oromooti dabalamuu qaba. Lolli kun kan wal nyaataa jiru diin Oromoo lamaantu wal nyaataa jira malee Oromoon gadi bahee diina kana cina dhaabbatee nyaachisuu hin qabu jechuudha. Inni tokkorra yoo gorteessi asuma deebi'eessi nyaataa jechuudha. Waan ta'eef har'a kaleessa nageenyi jira har'a gaafa gadi baay'ee ijoollee kana ittiin guuranii waraana kana ifirraa ittiin deebisuudhaaf jechuudha. Haa yaadatanii waraana marraa duraa sana itti guuranii jaarsaa fi jaartii ilmaan meeqa ilmaan nama lubbuu ilmaan meeqa achitti fichisiisan sani gara ilmaan Oromoo keessaa yoomiyyuu hin badu jechuudha. Har'a san guuranii fixanii marraa lammaffaatii fi haala aangoo sana ittiin dheereffachaatii fi uummata kana dararaa ammallee gadi baasanii yoo ijoollees fiduu battan isinuma fuunaa manguddollee guuraa jiranii jechuudha. Tole yaada kanarratti uummanni akkamitti dura dhaabbachuu qaba kan jettee fi uummanni duraan dursee irratti maal irratti akka ilmaan sanii fi birrii sanitti kannan ifira hubatu gaarii. Erga nageenyi jiraate maaf birrii kannan maaf ijoollee kannan. Gadi baasanii sana dura ijoollee waraanatti harkaa guuranii fixanii arras gadi baasanii ilmaan namaa akkatti fixan isaan namaaf hin yaadne jechuudha. Teessuma marcuma isaaniitti yaadatu waan ta'eef Oromoon kana dura dhaabbatee ofirraa balaaleffachuu qaba jechuudha. Aangoon illee ilmaan Oromootiif fideera kaa'e namicha kanallee waan ta'eef Oromoon loluma kanarraa waan tokkoyyuu isa hin galchuu jechuudha. Ilaallattu Oromoo diinni Oromoo hawal nyaattu ammallee nuti haga isaan as wal nyaatanii ummanni Oromootillee gama ofii jabeessee jaarmaa waraana bilisummaa Oromootti jabeessee ummata kana cinaa dhaabbatee gaafa humni lamaan wal rafiftee deebistee isaan of laafanii of arganii Oromoon kanallee dura dhaabbachuu qaba. Ilmaan isaaniitis birrii isaaniitis dabarsanii akka hin kannine asumaallee kanneen caqasaa jirtanillee walitti sirriitti hubadhaadha. Dura ummata kanaafilleedha yaadaadha isin jechuu barbaada. Tokkoffaa hagayya 28 poolisiin Oromiyaa magaalaa Gamsaa jirtu ifa miti akka saffii isaan baatu galgala sa'a tokkotti ajajanii takka guyyaa maan baasinidha. Saakka jee galgaluma san humni maqaa waraana bilisummaa Oromootiin hanga isaan faase haxaliin jiru tikikkilanyaa shaneennaa Shimallis Abdiisaa shanee sigalee seeneet hawaasa kenna hawaasa bara baay'ee gabrummaa jala jiru waraana kiyya dhufe jedhee simatee halkaniin qawwee hunda raayikanii kanaan booda rasaasa isin barbaachisanii irraa guuran saakka jee hirriibatti ummata dhiisee waan fe'atu fe'atee biraa kuti siigalaa miti fiilmii kana saaxiluun murteessaa waan ta'eef ganama ammoo gaafa 29 sa'aatii tokkotti magaalaa Haroon beekame Haroo Leemuu Walloggo achuma ollaadhaa humni nama 300 ta'u ummata hirriibatti qabee kaan matariyaasiin daa'ima waggaa 3 illee dabalatee mee dhageeffadhu nama 68 fixereef magaa dhageessee jirta. Warri akka Geetaachoo Dhugumaa ilmaan isaanii wajjin warri akka Misgaanuu Nugusaa warri akka Tasfaayee Miruu warri akka Awwaqee Jaallataa eenyu waamee sii dhiisa. Siigalaa miti daa'imman dabalatee jechuudha. Hayyee 29 guyyama sana ammas Awwaluu Abdii naqamtee dhufeeti dubbii takka sookoof sorgoodhaan jedhe. Dhageessa sookoof sorgoodhaan jedhee deeme naqamtee. Kanaaf maal jechuu barbaadeeti? Sabni kenna diinni Oromoo yoo itti ettee jedhe beekta finxaaleeyyii Amaaraa siin jedhu ani hin jedhu. Ifaa mire diinonni Oromoo siigalaa mitire sadiitu jira. Kana sadeen silaanaa tarreessite diina gama siyaasaatiin jiru takka diina ala kana Mallas Zeenaawii ala baasee siigalee
dhimma saba kanaa silaarra miidiyaan Aljaziiraa hundi bariin dubbata. Osoo miidiyaan Aljaziiraa rakkoo Arsii keessatti ta'aa jiru, rakkoo Baalee keessatti ta'aa, Harargee keessatti ta'aa jiru, rakkoo Wallagga keessa Shawaa keessatti ta'aa jiru, Jimma keessatti ta'aa jiru. Silaa kana dubbate. Ifaa mitire qabsoon teenya tun ni beekamti. Kana godhuu dadhabne obboleessa kiyya. Kanaaf mandheewwan akka nuti kunoo mandhee injifannoo waraana bilisummaa Oromootiif jaarmiyaan gaaddisaa waliin mari'atan kana qe'ee isaa keessa maaltu oole odeeffannaa wal jijjiiruun dafee diinatti dammaquu irratti sochiin kun ammallee du'aadha. Waraana bilisummaa Oromoo deeggara qarshii akkasii baasi isa kanaa miti. Ifaa miti sanitti jirtaa hin jabeessita. Kan jiru uummata kanaa sagalee akkamitti waan nu cal'ifneef nuti taphataa jiranii. Mee nafxanyaa kamtu humna godhate faannoo kamtu humna godhate hin jedhe Wallagga seenee akkasiin nama dhawa. Shawaa bahaa seenee nama dhawa. Kanaaf falli maal jettame? Saniyyuu nagaa waaqayyo lafa jirtanitti haa ta'u akkamii jirtu nagaa keessanii waan bareedaa mari'achaa jirtuuf mariin nu barbaachisa. Kanaafiyyuu uummata keenya Wallaggaas ta'e walumaa galatti uummata Oromoo kana akkam goona diinagdee dhambichaa jabeessuudha waan jedhu. Kanaaf immoo miti diinagdee bichaa miti ijaaramuu hin barbaachisa. Tokkummaan keenya hin barbaachisa. Warroota akkanaa kana fuuldura dhaabachuun dirqama. Bakka kamittiyyuu dhiiga dhangala'aa jira, lubbuutu ba'aa jira. Baay'ee gaddineera lubbuu ba'aa jiruu fi ijaaramnee waan jiruun biyya keessas biyya alaas warroonni faca'anii jiranii ijaaramnee sagalee haa ta'an saba keenya. Kala biraa immoo waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu san achi seensisanii qawwee uummata irraa guuranii mee diraamaa kana ilaali. Ganama subii ammoo eega waraanni qawwee uummata irraa guure kan waboo jedhee uummanni tasgabbaa'ee taa'e sun bahee booda ganama ammoo sa'a tokkotti seenanii uummata sarara shanuu nama 68 shananii 42 qabanii deeman. Sunis akka qaqqalamtu shakkiin qabu. Daba siyaasa kanatti hagayoom teennaa maal gochuu qabna jettee yaadamee obboleettiitti yaada nuu kenni ulfaadhu. Oromoo qarqanii warroonni keessummoonni keenya illee warroonni asitti makamsanii ulfaaddatanii jedha. Ayyee dhugaadha. Diinni keenya halkan guyyaa taa'ee rakkoo hin beeku hojjechaati jira. Karaa ulaa argateen ulaa malachaati jira. Nutu ofirratti ilaalati jira jechuudha. Ilmaan Oromoo keessattuu ilmaan Oromoo hedduu rafaniiti jiru. Barii tarii kan biyya keessaa hunda isaa arganiituma jedhu maaliif har'a biyya keessa ta'anii waa'ee siyaasa takka yoo kan dubbatan ta'e gizuma isaan morma irraa citeetoo kan deemanidha jechuudha. Kana wanti an hojjetu mootummaatu hojjechaati jira. Fakkeessitoota ilmaan Oromoo dhiiga ilmaan Oromoo irratti taphachaati fiilmii hojjechaati jira. Har'a dhiiga sabaatiin achi gubbaa koree to'in barcuma sanirra taa'ee har'a immoo anafte dhiiga ilmaan Oromoo dhugaatii jira jechuudha. Kana dhibbatti kan beekamu jechuudha warroota mootummaa ta'a. Tokko warroota mootummaa, lammaffaa warroota malee nama hin beekne ofii taatee nama dhiiste to'in of jiraachistee warra abbaa garaa jechuudha. Warroota abbaa garaa jalaan kan diina nutti ergaati kana hojjedha jedhee diina ilmaan Oromoo qaqqaalii fixaatee jiru warroota diiqaalaadhaan guddattee jechuudha akkuma walii galaa. Kanaafuu warroonni biyyoota adda addaa keessa jirtan warroonni qilleensa kanarratti fayyadamtan wanta kana yeroo hunda hanga dhufeetoo diinni balbala keenya oggaagga'ee manarratti abidda qabsiisutti bichaa'ennaa jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf Harargeetti wanti tokko kan hojjetamu yoo ta'e zim jechuu dhiisu zim jennaa jechuudha. Maaliif zim jennaa iyyuu konyaa tokko irratti sababiin tokko yoo uumame konyaan tokkichi maaliif taayyuu osoo dubbatanii osoo sagalee takkaan osoo tartiimoo takkaan uummanni Oromoo ka'ee wal dammaqee diinni har'a balbalaan nurratti ibiddaan nu turre jechuudha. Nutu ofirratti ilaale. Kanammoo diina kana baasuudhaaf yoo tokko taane yoo tokkummaa qabaanne yoo tartiimoo takka irra deemne yoo walii dhageenye yoo wal kabajne qofa bichaadha. Kanaafuu uummata Oromoo biyya keessatti quba qabu osoo hin ta'in warroonni wallaayinii kanarratti fayyadamtanii ani qabsaa'aadha ani kanan deeggara jettan ani mootuu Jimmaa Harargee osoo hin jedhin wanti barbaannu takka qofa bilisummaadha kan barbaannu. Ishiin sun mootuu yoo tokkummaa qabaanne warroonni wallaayinii irratti fayyadamtan wanta kanarratti
siyaasaan gadhii xalaatoi arra dubbanne jechuu osoo hin ta'in rakkoo uummata Oromoo kana fageenyaan bal'isnee irratti siyaasiidhaan irratti dubbachuu qabnaa jedha. Osoo waraabessi nu nyaanne beekuu qabna jechuudha. Wanti nu beekuu qabnu yeroo jalqabaatiyyuu osoo wayitaa waraana keenya poolisii yeroo gabbaasaniitiin osoo guyyaan jiru halkan yeroo baasan sanitti beekuu qaba jechuudha. Beekumsa dhabuudhaan wallaaluudhaan kan yaasanii jechuudha. Halkaniin irratti dalaguun isaaniitu harka diinaa keessa jiraachuutu kana irratti hojjeta jechuudha. Harka diinaa kana keessaa bahuudhaaf duraan dursineeti yoo nu harka wal qabanneetiin tokkummaadhaan waliin ajjanneetiin sagalee walii taane diinni kamiyyuu uumaan duran dhaabbatu jalaatiin ka'a jedheetiin yaada jechuudha. Kanaaf ammoo wanni nu barbaachisu tokkummaadha. Kana jechuudha. Kanaaf ammoo akkasuma irraa qabu akkasumatti mandheen bakka hundatti argamaa jiru hundi raasaa hedduudha kan itti dhufaa jiru raafama wajjin wal qabatee kun bakka uuma jechuudha. Kanaaf ammoo raafamni akkanaa kanarraa of eeganii tokkummaadhaan yoo dhaabbataniitiin amaanaa yeroo jalqabaa qabatanii seenaan san qabatu. Dhaggeeffattoota himaa walta'iinsa dhabuu hayyoota Oromootu addunyaarra beeksisuu dhabe. Katiippeellee beekamee ka saba miliyoona 60 beekamuu dhabe. Haga ammatti jechuu barbaada. Duula kana gama tiwutaraatiin qopheessinee jirra. Dirqama waan taateef an Oromummaan koo ka ibsu komii fedhe yoo qabaadhe rakkoo fedhe yoo qabaadhe ifa taan seenaaf dhiisee tan hojjechuu qabu hojjedha. Kanarratti maal jetta jechuu barbaada yaada dhumaati. Tole galatoomaa isiniin jira. Kanarratti tokkummaa fi yookaan kutaa fi gandaan qoqqooduun amantii fi yookaan gandaaf amantii wal qoqqooduun kun xiisneetiniin iddoo jiru wal kakaafne waan deemaa jiru kanarratti deemnee raawwanneetiniin itti wal kakaafna jechuu yaada kooti. Masaraan baramtee hin danda'amu. Dura wal ijaarsa barbaachisa. Uummanni ijaarsa hin qabne, uummanni tokkummaa hin qabne, uummanni hoggansa cimaa hin qabne masaraa seenee uumaa godhuu hin danda'u. Isa jalqabaatiif wal dhageeffatuudha barbaachisa. Wal jala deemuudha barbaachisa. Dhimma Oromoo irratti ta'ee miidhaa Oromoo irratti geeffame Oromoon ilaa fi ilaameen gattaa'ee wal mari'atee akka gaariitti ofirraa qolachuu danda'uudha qabaachuu. Har'a Oromoon dhugaa rabbii dubbatuudhaaf hin bilisoomne. Maaliif sammuu isaa dubbisuuf wobbooma kanaayyuu gargaarsa waraana dubbisummaa Oromoo kanaayyuu gariin tarii maqaa dhagayeetumaani malee woboo gargaariin dhagayeetumaani malee woboo maal akka taate woboo maaliif akka amantu woboo maaliif akka dalaytu woboo maaliif akka dheebottu woboo maaliif akka halkanii guyyaa bonaa fi gammoojjii eebbattaaf gammoojjii keessa deemtu bacaqii maaliif akka buraafattu hin beeku jechuudha. Kanaaf maaltu barbaachisa sammuu ijaarsa barbaachisa. Gama siyaasatiin ga'umsa siyaasaa cimina muuxannoo fi hubannoo fudhatu isa barbaachisa jechuudha. Gaafa akkasitti cimee jedhee siyaasa gaafa dhugee jedhee wanni fedhe danda'is qilleensi fedhe danda'is uummata Oromoo bira akka gaariitti dhaa'uu danda'a of kennullee danda'a jechuudha. Qabsoon tun immoo tuuf nama kennisiifti. Qabsoon tun inumaa afaan haasawuu bira dabritee dinagdee bira dabritee labsee nama kennisiifti jechuudha. Kanaaf dhugaa rabbii dubbatu afaaniif qofa otoo hin taane jaarmiyaaleen garaagaraa akkuma amma hunoo walitti dhufne yoo xiqqaate jaarmiyaa afurii amma walitti dhufe kanaan hafa jechuudha. Jaarmiin eelama qilxulee nu itti meetiin turanii dhufanii akka gaariitti akka hojjennu abdii guddaan qabaa. Kanaaf immoo uummata Oromoo yeroo ammaa kana keessatti ka Harargee ka Baalee ka Boorana ka Gujii Arsii hundi isaaniitu yeroo ammaa kanatti rakkoo addaa tolkaa qaba. Rakkoo addaa kanarraa rakkoo waraanallee lafarraa fitu jirti jechuun uummata keenya. Kanaaf callisuun qabnu jara keenya yoo danda'amte gallee dhumuudha malee odoo nuti jiru dhugaa rabbeetti diini dhuftee biyyabaa keenyatti nu dhaabdu. Kanaaf nuti qophiidha waa hundaafiyyuu jajjabaadhaa ijaaramuu nu barbaachisaa sirriitti sammuu teennaa bilisoomsinuu jechuun barbaada jaara kiyya. Gadaa bilisummaa fa'aa dabalatee dhimma duguuggaa kanarrattii fi waan kana bakka itti gochuudhaaf duula tiwutaraa eegallee jirra waan taateef jaarmiyaan keenya jaarmiyaa keessanii akkasumas beeksisa adda addaa sagantaa adda addaa waan mandhee keessan utuba qabsootis haa ta'uuti mandhee injifannootis haa ta'uuti barbaaddan isinii beeksisuu keessatti jaarmiyaa keessan nuti isiniif qophiidha jechuun sabboonummaa qabsoo jechuun ifa saba kanaaf tokko of laachuudha. Kan lammataa wantoonni jaaltokkummaan hojjetan hojii waaloo Oromooti. Wantoonni abaaboo girmaa hojjettu hojii waaloo Oromooti.
ilaalchi mooraa qabsoo keessatti keessaa mandheewwan qabsoo keessatti jiru har'as hin dagaagne. Ifa hin dagaagne bakkuma jira. Bakka jiraachuu isaatiif rakkoo sikkoo mandoo keessatti qunnameef hawaasummaan haa ta'u gama siyaasaatiin haa ta'u gama biraatiin haa ta'u jiru kan furuu qabu Oromoon waaloodhaan. Rakkoo gartee Maccaatuu lama keessattis jiru lixa Oromiyaatti jiru giddugalatti jiru kan furu Oromoodha. Ilaalchota kana yoo hin gabbisin qabsoon keenya tarkaanfii fudhannee balbalti masara mootummaa nu jalaa banamteef qofa injifachuu dandeenya. Tokko isii kana. Eessallee galatoomi gabaabinatti akka warra tumsi maddee obootti jaarame waraan bilisummaa Oromoo bir dhaabbatee jirutti gargaarsa hin gahaan fi ga'umsa hin baachisu hin jiru jettee dhugaa maanti nurra barbaachisa? Wanti nurra barbaachisa maallaqa buufne maallaqee waraan dhaqqabe yaa miidiyaa irratti argine jennee callifne taa'uun hin barbaachisu. Odeeffannaa laf jirtu hundayyuu odeeffattee fuutee bakka rakkoon jirtu odeeffannaa sun akkasiin sooshaal miidiyaa irraa gabbaatee uummata kee dhaqqabsiiftee waan birmannaan fakkaatu uummata keetti birmattee nam dammasaa malee wal dammasiiftee karaa wal taheettee rakkoo jirtu wal dhageessiftee rakkoo jirtu furmaata itti laachuuf ol baatee uummata keetti birmachuun deeffama maallaqa qabaafadhee taa'ee gahaaniti. Sinjaa gabaabinnatallee. Mandhee injifannoo waraana bilisummaa Oromoo wajjin dhuftanii jaarmiyaa gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo wajjin dhimma duguuggaa uummata keenya Wallaggaa irratti sagalee nu kennitanii fi waan gochuu qabnu irratti nu wajjin mari'attanii fi aadaan keenya kaayyoon keenya injifannoo waliin saabnu jettan hundi keessan maqaa caqastootaaf wareegamtoota qaqqaalii hanga sa'aatii kanatti kufaa jiraniitiin horaa bulaa deebanaa jaarmiyaan utuba qabsoo kan tumsa waraana bilisummaa Oromoo akkasumas jaarmiyaan mandhee injifannoo waraana bilisummaa Oromoo jaarmiyaan gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo jaarmiyaaleen hundi isaaniitu ilaalcha waaloo yoo gabbifanne daranuu aadaa kana yoo gabbifannee fi jechoota qorsiyaasaa fi diigga amaleeffataa fi hinaaffaa injifannoo wal saamuu keessaa yoo baane yeroo dhiyootti hojii waraanni keenya hojjetu lafarratti garsiisuu dandeenya. Caqastoota keenya kun caayaa Oromoo TV Orombeek Entertainment Media jaarmiyaa gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromooti. Jaarmiyaan gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo haala qabatamaa duguuggaa uummata keenya irrattis deemu ta'ee adeemsa qabsoof sochii waraana bilisummaa Oromootiif oolmaa Oromiyaa kana malees maal mallisaa kan jedhuuf anaan lammiiko jedhu mandheewwan tumsa waraana bilisummaa Oromoo jaarmiyaa utuba qabsoo kan tumsa waraana bilisummaa Oromoo jaarmiyaa mandhee injifannoo waraana bilisummaa Oromootii fi jaarmiyaalee kanneen biroo irraa bakka buutota isaanii affeereetiin dhimma duguuggaa uummata horroo guduruu aanaa gamsaa irratti ta'e iccitiiwwan gurguddoo saaxileeti jira. Tokkummaa jabaatee inni soomaraatee hobooko bilisummaaf lola itti marsee lola hobooko injifannoon gala obbo abbaa qeerroo jajjabee kafeerroo hobooko haqaaf lola injifannoon gala utubaa sibiilaan obbo maaltu caala hobooko yeroo wajjin lola injifannoon gala diina biyyaa baasuuf qajeelee bahaaf lixaan maleelee kaayyoo itti baateef galmi kee dhiyaatee hobooko milkiin gala himaatii koon jenne diinaaf harkaan laannee hobooko haqaaf lola injifannoon gala utubaa sibiilaan obbo maaltu caala hobooko yeroo wajjin lola injifannoon gala diina biyyaa baasuuf qajeelee bahaaf lixaan maleelee utubaa sibiilaan obbo maaltu caala hobooko yeroo wajjin lola injifannoon gala diina biyyaa baasuuf qajeelee bahaaf lixaan maleelee